qabamee gaafa mana hidhate seenu anis akkuma keessan taadha na jaallattu qaba haadhan jaalladhuun qaba maallaan jette haati kiyyan dhuftaanaan jette haadha koo sooma kanatti inshaallah dhufeetii wajjin soomnaan jedheen jennaan qophiin na eeggataa turte haati kan koo sooma sanatti hin galle amrii rabbiiti lammada arafaan dhufe arafaa kanatti waan dhuftaanaan jette inshaallah nan dhufan jedheen arafaa sanattis hin galle waggaan isaa deebi'ee natti naannee natti dhufe amma dhufaan jirtu yaa ilma kiyya naan jette dhufaan jiru ammas inshaallah nan dhufa isin galchine dhaarani yoo rabbiin nu baase nan dhufan jedheen sheer godhaa jaan allaalinaati soomni sun dhufee darbe arafaan ammas dhufe haati kiyya sababa kiyyaa dhukkubsattee jechuudha yoon amma yoon hin dawwalin torbii kee dhukkubni addaatti dhalatee na jalaa dhukkubsattee jechuudha kana jechuun kiyya haadha akkuma keessanii isin jaallattanu anis jaalladhuun qaba jechuudha garuu haadha ani dhaaqorra haadha kiyya naaf jecha dhukkubsataatu sanatti na gaddisiise anillee nan dawwalaa raaf haadha kiyyaaf guyyaa guyyaatti hin dawwalaaf alhamdulillah yoon hedduu ture torbii tokko irra hin ture laakiin diyaatti rabbish በኋላ ይመጣል ትንሽ ጠብቅ ስልክ ላይ ያሉ ነገሩ isa kanaaf jala keenya anillee nan dawwalaadha haadha kiyya as keessatti immoo keessatti namni mana hidhaa shumeesii daaliin jiru maatiinuu sagalee isaa dhaga'utti hin jiran miidiyaalee yaallu kanaafuu yaa jala keenya amma irra guddaan keessan waa'ee ijoollee keessanii warra dawwalee na gaafatatu jira ilmaan keessan keessatti silkii rakkateetii rakkoo silkiitiin sagalee isaa dhabamee jira kan isaan sanaa haati maal taati kan kiyya guyyaarraa an dawwalu kunu dhukkubsattee sababa kiyyaa dhukkubsachuu jirti kan immoo hadda baatii 9 baatii 8 wallaahi rabbiin na arga jechuudha nama ofii kiyyaa kaardii galchee fi ofii kiyyaa dubbisiise yoo akkam xiqqaate nama dhibbaa oole jechuudha namni uffata siin qabu kana irraa baasee uffise shumeesii kana keessatti lakkoofsan qabu jechuudha rakkina irraa an qabaadhee osoo hin taane hanga tokko isaanirra jira waan hin ta'eef waan nuti keessatti ta'u jiru balaa jiru waliin namuu jiru jechuudha haati ijoollee baatii 9 hin dawwalle abbaan ijoollee baatii 9 hin dawwalle akkam ta'u jirti kun immoo lammii keessan haati garaa dhalte inni ilmoo qabdanu akka ilmoon nama marartu hin beektan inni obboleeyyan qabdanu akka obboleessi nama mararu hin beektan inni obboleettii qabdanu obboleettii keessan keessatti rakkachuu jirti rakkina haati olii kun nuti rakkachuu bira darbinee rakkinuma kanaa rakkisuu jirra yaa jira keenya rabbi jedhaati garaa nutti hin jabaatina sagalee keenya sheer nu godha sagalee keenya sheer gochuu qofaa miti ol baati dubbadhaa waa'ee keenya kana dubbachuu hin qaanfatina isinitti nu ulfaatiin waa'een keenya kun waan nuti jiruu bareedaa jirru isinitti hin fakkaatii yaa jira keenya waa'ee keenya kana yoo ibsinee dubbanna jenne yoo ol baanee dubbanna jenne mootummaa sodaan waa'ee keenya yoo hin dubbannu jenne rakkoo keenya tuyii funyaannu qabee akka nuti dubbannu nu godha isa kanaaf isin warri silaa suuraa bareedaa poostaataa ooltan nyaata gaarii nyaattee uffannaa gaarii uffattee suuraa gaarii poostaachuun si tolu yaakii guyyaa tokko guyyaa lama yoo waa'ee keenyaa dubbatte maal si kaanyessa maaf waan xinneenyaa wayii sitti fakkaata adaraa garaa nutti hin jabaatina adaraa sagalee nuu ta'a adaraa ummanni keenya kun inni dhume silaa dhumeera inni miidhame dhukkuba addaatiin miidhameera wallaahi kulliin keenya fayyaa hin qabne inni kaan dhukkuba sukkaaraa qabamee obboleeyyitan inni kaan cuggaarraan qabamee inni kaan qorraan qabamee tiiviidhaan qabamee rakkoo addaa keessa irra yaa kiboala rakkoo addaa keessa irra jechuudha fayyaan qabnu nu hundi keenya namaa miti kan deemuu jiru lafee qofa deemuu jira keessatti foon nurraa dhume uffannaa uffannee rafnu hin qabnu uffannaa uffannee deemnu hin qabnu uffannaa uffannee teenyu hin qabnu wal saalfiifinnee jechuudha qaama qullaa wal bira tetteenya wal saalfiifinnee kalas dhumate jechuudha bakka waa qabanutti saalfatanii saalfiifitannee jechuudha isa kana garuu isin nu beekaa jirtan yoo mootummaan illee nu jibbe isin maa nu jibbitan yoo mootummaan nu galfachuun itti waan biraa ta'u ta'e maaliif isin immoo garaantu jabaattan yaa ummata keenya warra nuti sagalee taanee galchineetu amma deebi'ee dhufeettan gaafii deebiin keessan kana yoo nuti keessaan isin garanne amma irra guddaa keessan gaafan keessaan dubbise maal jettanii
warruma kaleessa nuti sagalee taanaan galchinatu deebi'ee dhufeettan xayyib annama waggaa sadii keessa jiru fakkaatan akka kiyyaas keessa miliyeena inni sun warra galee deebi'ee dhufe warri dhufe ni jira warri dhufaarra guddaan isaa Oromoo osoo hin taane soddaa osoo hin taane warra 11ti Tigireedha jechuudha sababni maaliif waan yeroo dura biyya isaanii keessa lolli tureef biyya galuu waan jabaateef yeroo duraan akkuma gabbuwaniin gadshir jedhaa turan amma shumeesii keessa harka 100 keessaa parsantiin 70 wayi isaani isumayyuu uummanni keenya keessatti waliin jaallatu gosummaadhaan wal lola jallataatu nu keessa jira jallataati isaan keessa jira akkuma kanatti immoo ammas dhiiga walirraa yaasa namni wal fixu jira ofii fidhumuu jira maaf wal lolan jechuus hin dandeenye jechuus hin dandeessan sabata keessa sabummaa akka alattuu akka isin hiisisaaruun beenna akkasumatti immoo isaan kanaa wajjin ummata kanaa wajjin namuu yaa jira keenya bineen ummanni kun etuma rakkoo kana keessa jiru sibiratti sabummaadhaan kaamee wal lolama yoo dilloon weetti illee dirqamaan dhufamee si dhaama kalas Oromoon isaan yoo wal lolan ati waan saba Oromoo taateef dirqama dhufanii qaca'u si godhan ati gaa duurreette ofirraa loltu quufee wal lolee jettan isin quufeetii miti rakkateeti of jibbeeti wal jibbeeti kan inni dhumuu jiru keessatti walis fixuu jiru ummanni keenya keessatti walis fixuu jira mootummaan suuriin nu fixuu jira rakkinni nu fixuu jira injireen nu fixuu jira dhukkubni adda addaas nu fixuu jira kanaafuu yaa jara keenya yeroo dheeraa illee dubbachuu hin danda'u sagalee kiyya hanguman dubbadhe kana sheer nu godha bor seenaan nu gaafata bor walitti haajomna rakkoo kana keessaa immoo inshaallah yoo rabbiin akkanatti nafnu hin baana garuu waa hedduu irratti wal teessabuun bareedaa miti bor wal qaanfachuu teenya adaraa oromummaa adaraa namummaa adaraa biyyummaa sagalee nuu ta'uun isin hin qaanessin sagalee nuu ta'a adaraa taa'a ani nadha isin argitan mana hidhaa keessa jiru kun kaleessa fuula keessan duratti nama sagalee ta'e kiisa uffatee ummataa biyyaa ture hadha garuu nama sagalee naa ta'uu iyyuu argan ana uudhiisi ummata keessan dhumaaru kanaa sagalee ta'uu isa kanaaf yoollee rakkoon suudii isin fidee suudii keessatti isin hiisisee rakkoo akkanaa isinitti fichisiisu hin jirre bakkuma jirtanitti rakkoon isin mudattee gaaf tokko sabatti iyyuu teessanii taa'a sagalee nuu taa'e ummata keenya adaraa nutti hin jabaatina wal malee hin qabnu walitti jabaannee nama biraa namni nuti abdannu hin jiru yaa ulamaawota keenya silaa walitti qabamtanii oolmaa gaarii ooltanii daawaa godhaa ooltanii miskiina gargaaraa ooltanii masjida ijaaraa ooltanii kan isin guddise kan isin kibreetaas ni kenne kan bakka guddaa isin dhaabe kan miidiyaan irratti beekamtii isinii kenne ummatuma akka keenyaa ala jiru malee warra biyyaatii miti kan adda bakka hundatti isin waamee suudiitti isin waamee makiinaa isinitti bite dubaayetti isin waamee isin bashannansiise bakka isin dhattan hundatti mataa ol isin qabaaru ummatuma keenya kana ummatuma ala jiru wallaalatuma akka kiyyaa fi akka warra na wajjin rakkataaruu kanaati waa'ee keenya dubbachuun isin hin qaanessin hadda osoo na keessa taa'e bar 100 yookaan 50 gargaarsa wayii isinitti erge fudhachuu hin qaanfattan hin fudhattan wallaahi hin fudhattan yookaan masjida wayii ijaaraati yookaan immoo miskiinaan gargaaraa jedhee osoo isinitti erge wallaahi hin fudhattan hin qaanfattan garuu waa'ee keenya dubbachuun maaf isin qaanes isa kanaaf mee isin hammi namni 700 keessa jirtan kun hundi keessanuu sheer godhaa harkisiin nukkubini waan kana mana godhattee keessan galtu miidiyaa baadhattu kan tiktokii fuuloo 200 baadhattu feesbuukii 100 baadhattu kan irbaata godhattee nyaattu yoo lakkoo namni keetii ittiin dubbanne maali faayidaan isaa yoo nuti waa ijoollee suudii dubbanne namni sheer isinii godhu hin jiru kanaaf miti isa kanaaf yaa lammii keenya yeroo dheeraa dubbachuuf hin dandeenye nis hin danda'u yoonaa danda'ame yeroo biraa deebi'ee waraabuun yoonaa danda'ame yoo haalli naa mijatu kiyya hin oolu garuu ammasumatti sagalee nuu taa'ati sheer nu godhaati akka inni bakka hunda ga'u nu godha akkasin inshaallah sagalee nuu taatan isin abdanna waan biraa dhiisaa wanni isin beekuu qabda jira keenya of hin tuffatina waan biraa dhiisiiti hadha namni hin beeku tokko yookaan naawwuu isa ta'u tokkummaa isa ta'u abdii geetaachoo isa ta'u asiladdiinii isa ta'u mubaarik musammaa isa ta'u namni tokko jechuudha miidiyaa har'a namni hin beeku tokko yookaan naasiraan olee ta'u
يون واي كان يربته والله كوان موت ما واي كان يربته يتجمعنا والله كوان موت ما نتوبيا واي كان يربته يتجمعنا مالي في أمني كان يدا سكلينو توجرا إن شاء الله إمبانا سينوتشو غرو يسن بكنو تسنجالن بكنو زنيك أم نكون نون قبضن إني رجع كان يتيز إني مون كبا كان يتيز نبا كان يتيز قالتوما والفادا غابرا كتان كوبا كوتاتي نقردا dandeenyu sin gargaarra yoo dadhabne immoo fuuloo sinii guddina sheerii laayikii sinii goon sakanaaf galatooma walfadha nagaan naa jiraadha rakkoo keessaa immoo isin agarsiisuu hin danda'u amma bakka dhaabataa dhugan irraa yoon viidiyoo achi qabee mana kana keessa mul'ise amma dhufanii jawaan irraa fuudhan jechuudha garuu silaa rakkoon keessaa isa tokko tokkoon fidanii waan biraa dhiisii uffata namaa uffata irraa baasanii injiraa inni qabuuf injijjii inni qabu akkanatti isin garsiisan silaa rakkoon nuti keessa jiru garuu waan inni keessatti yoon viidiyoo kara duubaatti garagalchee mana kana mul'ise waan jawaan irraa fuudhamuuf dubbachuu hin danda'u isa kanaafu amaanaa isiniin jenna rabbii waggaan dhugee alhamdulillahi rabbil aalamiin adaraa rabbii isa waggaan isin ga'e kanaa hidhaati sagalee nuutaa keenya waggaa waggaadhaan rabbitu boo'echa nu godhe rabbitu gadda godhe nuti isiniif gammachuudha garuu nuyiif gadda maaliifi baruma baraan haati kiyya na heddee rabbii baruma baraanin mana hidhaa keessatti soomaasee jedhamu wallaahi anaaf akka mataa kiyyaatti anaaf gadda obboleeyyan kiyya na wajjin jiranuuf gadda garuu isiniif gammachuudha isin baga rabbi isin gammachiise nus rabbi gadda kana keessaa baaseen walumaan nu haa gammachiisu du'aan nu bira dhaabbadhaa sagalee nuu ta'uun isinitti nu ulfaatin yoo sagaleen keessan as keessaa nu baasuu dhiise abdii nutti tora isa kana beeka assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu